Inni kun fedha keetam nawwaama bidda waaqarraa nawwaama bidda waaqarraa mi aminsa warra bakka kun abidda si'iiku waaqarraa gara keetu waameera harka kaasa gara keetu waameera 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 waameera kulirat ibadiga kabirat abidda waameera abidda waameera abidda waameera harka kaasa duka kasada Yesus salamatidaan Ani baaduu konnoo sitti dhulfaatu siif hin danda'ama. Har'a galgalaa akka ati feeteen na keessa akka ba'uudhaaf. Ras, Diris. Lecas. Kotom fakis mak Yesus ini. Kotom fakis. Diris budurat. Ras. Davidson, Diris budurat. Davidson. Ras mak Yesus ini. Afura Malik. Afura Malik sini. Onkola. Makanya kamu ke? Bisa mengadis? Amma kasih. Nila sih. Hayya sih. Sadu mai juga kasih. Amin. Please. Mama. Malman ajaib kanke. Malman ajaib kanke. Malman ajaib kanke. Malman ajaib kanke. Robo dinubote susana. Gombos kana. Ate ala mataga. Yesus era. Nahi kera. Anamma kabe. Firma dubai era. Ini le punya galate pada. Tema e. Wagane ka singka musa. Wagane manta. Arra ka besim bila affaire. Masih tena kama jaram. Adelle. Suma kadurati mo hikam sidira sinirat. Hikam sidira mo kudurat. Hikam sidira. Galate pada le go. Kasih lebih berkat ka ba. Hikam faida turaja. Tira hikam faida ni. Gadis ya. Ibit tidak ya. Ila warahmat ila bas kesa. Ila mesti ikut ferang. Kami ferat ya. Kami dah. Ila harus bayis. Oh, mana? Ya kesa. Warahmat kesa kesa yang. Baik. Hokis kesa. Hokis ya kesa. Apa hokis kesa. Ya kesa. Basho kishishikesa iga makakesa basi basi iga makakesa korka macam kuga mati sikesa basi kesa malakam se yaja ya kishishi ya arkol kasa malakesa arkol kasa orkosan isan kesa fagina fori ta fijira war amantani mo fagina sire nakare ke tuwa mere haka yeso se fagina ka ila mana ke tuwa mere fagina do tu be tuwa mere fagina ausu Toka sakate betar frat. Betar gembe kai. Daf kakasi. Yero kama kamiti? Yero makina of yero bayine det kisi sasa wode isen nama kenne tai. Makina ofta. Ammo makina of anjurtu mabda kitene. Amma nama dikene dadabna. Adelle amma madab kitene. Dadab kisi sa yero bayi. Amma sidap kisi swada. Amma mo ma. Of kuna mal. Of amma sha. Sakala minta yero to fataran bege. Ugana mo sundar bangana saiti kamu te akan suka pesa arkol ka pesa ko waktu wagaba erka kerra erka arabe 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 sa sirra ko tera naga yeso sirra ko
Hallelujah! 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 Jesus Cristo! Waktu dari perhutang dari petai. Ameni ke perhutang dari petai. Sukses angkara era bagi Yesus. Angkara era. Angkara era. Angkara era. Angkara era. Kecil awal cedak. Orang berat ada lagi nama tidak. Kecil awal cedak ya. Ya. Kecil awal cedak berat. Eskesa busa kota. Surau tufamera. Awwala mera lakinike. Awwala mera lakinike. Yesus surau walera. Beli sama. Kamu msyaf kota. Yesus nama. Yesus Yesus. Hallelujah. Kalian mungkin minta motivasi pada Yesus ini. Motivasi dia. Akan aku galau saja di kota pada Yesus ini. Dan betul lah betul ni kan apa ni. Kalau kasar, waktu aku gara pun bisa duka. Gara suduka. Hi kama fakatu garuhi amai Allah abis rumah sini kira bagi Yesus lah. Ada kabe kama ke kira. Hi kama hi amai cuma cira betu. Indiam tu garu kabasin kamu moja. Har endo kate be garu sama hi kate ba. Daldala ke kira. Suki ke kira. Minda ke kira. Kama ke kira. Kira-kira ada kabe kira nalo. Hi kama hi amai pesa. Itu dia kira nalo. Rawat dia jelaya. Akka kana jechuun danda'u mormi kun diriiree dhumaa jira dugdaan ol jedhee gadi jechuun danda'u hin ciibsanii marfee kennanii fi sana booda gara galgalaa keessa ga'een gaafa hin cannaqamuun haadha manaa kootiin nama tajaajilu baajaajiidhaan naa qabii kottuu jedheen ergadhee isheen mana bultee anachi hin bule ganama innaan ka'u haati manaa koo baajaajiidhaan naa fidanii dhufan dhukkubsattee isheenis ol deebisa mataa koo mucaa kanaa godhee fidanii dhufan amma booddee isheechitti gaafa mana yaalaa sana yaalchisanii waan hundumaa xumuran dhibee iyyuu homaa hin qabdu jedhan innaa laalan garuu achumatti iyyuu ol deebisa sammuu hin dandeessu ol jettee hin teessu silaa cannaqamtee fi gara manaatti galtanii gara manaa galte isheen dooktarri maallaan jedha guyyaa keessa ga'e mucaan kun gara ji'a tokko ciisuu qaba riferaal hospitaalatti si ergaanaan jedha nanne tokkoffaa nama mucaa kana iddoo sanatti naa eeguu hin qabu lammaffaa nama deddeebisuuf hin qabu sadaffaa ani eeyyama koo xumuree oddoo hojii kootti deebi'uufani baay'een cannaqame kana keessatti otuman kanaan cannaqamu haati manaa koon dhageen jedheen nan dhoskee galgala keessa naannoo sa'aatii 10 roobiirra mucaan innan kootii Milkiyaas namni biraa Mirkanaa kan jedhamu tokko jira dogoggoraan maqaa mucaa kanaa bahuu qaba jedhanii hannama sanaa isa kanaaf naa barreessan kan koomiti dooktarri hooganaa riiferiinsii barreessanaan jedhani mucaan baay'ee dhukkubsachaa jira akkamiin hin fuudhee galaa jedheen dooktara biraa gaafadhe jaa'u dooktaruma sii barreesse waan ta'eef rakkoon qabu fudhuu galii qoricha siif eeyyamaniiru qoricha mana qorichaa dhaqee gaafan qoricha fuudhu ammas na shakke nersii tokko gaafadheennaan umurii fi kiiloo na gaafatte sirriidha akkas yennaan sirriidha bakka rakkoon qabu fudhachuu danda'a itti fudhadheen mucaan akkanatti baanna akka daa'imaatti mucaan masa guddaa kana baannee fanatti fudhannee galuu hin dandeenyu kottu mana sagantaa fudhannee deemne kaanee qajeellu gaafa qajeellu sagantaan iddoo kana jiran jedhan gaafuma dhufnee mana kana seennu silkiin sadii cinqee na qabe dhufee iddoo sana nan taa'ee kaasuun dide dooktarriin bilbila namni biraa hin bilbila nama sadiitu bilbila gadi ba'een gaafa nachi ga'eetti jalaa kaasu inni mana qorichatti fuutee baate dogoggoraadhaa dafii deebisinaan jedha inni tokko immoo mucaan itti fuutee baates qorichatti fuutee baates dogoggoraan fuutee baate kan nama biraadhaa dafii nu deebisi jedhan
amma ka xiiqinna qabe dhiigni koo ni daffee akka namaatti hin yaade amma ka yaa seexanaa na qoruu keetii gaa akkanatti hin deebine na gochuu keeti moo maal jedheen akkasittuun hoolladhuun nan gale iddoo sana hin ga'e bilbila mana irraa hin cenne hin bilbilamaa iddoo sana dhaqnee teenye amman xumurutti iddoo kanaan ba'uun jedheen kutadhe. Mucaan iddoo kana dhufeen harka isaa qabeen siriinjiin harka jira kan giluukoosiitti giluukoosii fudhachaa ture. Gaafa nufu garuu inni mana iddoo kana seenu cannaqamee waan inni dhibbadheef keessi koo qoraattii baaseera. Isaantu lallabaa jira sagantaa sanarratti. Nagaan siniif haa ta'u jedhu. Nagaan mana koo ana keessa cinqii guddaa waan jiruuf akka waan voomitiin hoqqisni cimaan nama keessaa utaalee ba'utti keessa kooti buqqifatee gaafa ba'u akka daa'imaatti inni baanaan akka daa'imaatti boo'icha jalqabe. Nama nani wajjiniin dubartii wayiitu ollaadha wajjiniin dhufe isaan bira taa'uu dadhabeeni iddoo sana namni hin jiru qullaadha. Fiigeen iddoo sana dhaqeen jilbiifadheen na keessaa akka ba'u sirriitti nan boo'e. Boo'ee gaafan fixadhu sagantichi garmalee keessa koo garmalee na tuqe. Achas deebi'een iddoo sana taa'ee dhufee mucaan otuun sagantaan gaggeeffamu raajiin maal jedhan diiskiin fayyinni hin ta'a jedhan. Ani diiskii kana itti amanu nama guddaadha. Iyyaan mucaan akkasiin jedhu dugdii hin danda'u iyyaan. Raajiitti gaafan kennu siriinjii isaa wajjiniin raajiin ol fudhatanii gaafa roobii namni as jirtan asirraan fidaniitu iddoo kana geessisaniitu maal jedhan namni kun ijaa nama jabaa nama kadhatu waan ta'eef du'a waan ittiin sirra dabarsutu jira. Mucaa kana miti kan barbaade siin barbaade naan jedhan. Ani iddoo sana jilbiifadheen jira. Mucaa sirratti ol baasan mucaadhaa hin kadhatan. Mucaan hin fayye. Mucaa san dugdatti akkasitti baannee dhufne meeshaa sattiin hospitaala xeenaa xaabiyaa sana turre baachiseen fudhadheen dukkanaa'eera qaam sa'aatii lamarra darbeera xumureen fudhadhee bahe. Mucaan fayyeera fudhadheen mana xeenaa xaabiyaa sana naqe. Innaachi geenyu doktarri akkuma raajiitti na eegan. Na harkaa qaqqabaniitu morma mucaa akkas godhanii dugda qaqqabanii mucaan fayyeera maal taane siramayyuu jedhaniitu fudhattee galuu dandeessa naan jedhan. Harka keessa walitti buusa Waaqayyoof galata guddaa. Amma kan innaan dhufu mucaa harkatti baadheen dhufe innaan deebi'u peestaalii guddaa tokkoon qabsiisee deeme mucaa namni wayii asitti kan okkolu tokko fayyeetu deeme nama jaajjiitti irratti hojjetame faayifellee yoo fa'a isaantu Waaqayyo isaanaa eebbisu baajaajiin hin jiru isaantu fuudhee goda sanaan nagee fudhadheen naqee dukkanaa'eera baajaajiin hin jiru achi buleen ka'een fudhadheen gala. Buleen ganama isaa fudhadheen galeen deddeebi'een gaafa qidaameen gaha. Guyyaa kana ka eeyyama koo xumureera sababii mucaan kun dhukkubsateen eeyyama koo itti dabaladhe hanga gaafa qidaameetti. Gaafa sanbataa pileeniin kutadhe deemuudhaaf fagoorra hin jira jiinkaa. Mee tole isa kanatti otoo hin darbiin dura waa tokko isin gaafadha. Mucaan dhukkubsatee yeroo dhukkubsatu sana keessatti maal gochuu hin danda'u ture. Akkuma amma kaastan haga ji'a tokkotti illee ciisuu hin danda'a ture hospitaala waliigalaa isiniin jedhanii turanii dooktarri maal gochuu hin danda'u ture yeroo dhukkubsatu kana. Midhaan hin nyaatu juusiin dhuguu keekii fi juusii baay'ee jaalata tokkollee na biraan hin ga'inaa jedhee ol deebisuun isa bishaan ol keessaa gannaqa. Bishaan illee kan hin dhugne lafa inni fidu iyyuu hin beeku bishaan sana. Bishaan ol deebisa. Mataansaa ol jedhee ibsaa laaluu hin danda'u ibsaan akka itti nefne daddafeetu lafaan oofdha. Innaa mana ciisichaa iddoo ga'e asii gadi garagareetu ciisa. Ol jedhee nama laaluu hin danda'u. Ijji isaa banamee ol jedhee ijji isaa hin banamu. Agartuun ija kana ol jettee hin ilaalamtu. Kan biraa immoo mataan isaa akka barbaade olii gadi hin jedhu. Dugdaan akka barbaade olii gadi hin jedhu hirkifnee nama qabannee finnee dhufu. As geenyaan kadhatamnaaniif naguma fudhannee deemne iddoo sana geenye ganama isaa naguma fudhannee galle. Kana hundumaa gochuu hin danda'e jechuudha. Kana hundumaa. Mee abdii ol jettee gadi jechuu hin dandeessaa? Amma jechuu hin dandeessaa? Mee gadi jedhee ol jedhee nutti agarsiisi. Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoo ifallee arguu hin danda'u ilaaluu jaallatu hin danda'u tureettanii mee abdii gara ifa kanaa ilaale amma ilaaluu hin dandeessaa? Akka duraas hin godhu? Dhugaadhaa? Harka keessa walitti buusaa Waaqayyoo. Shuma irratti qalbeeffatanii itti yoo taatan raajiin maal jedhanii siin kan du'aan si barbaadutu jira naan jedhani guyyaa sana. Gaafa qidaamee gaafan tikkeettii kutachuudhaaf baankii beetii dhaqu seetaappiidhaan an tikkeettii kute.
tikeetii sana guteen kaffaltii achitti hin kaffala. Kaffaltii gaafa sana hin kaffaluu dhaqu galuu fididi. Nama biraatti dabarsan galuu fididi. Nama biraatti dabarsan galuu fididi. Biraanchii biraatti bilbilaniitu akka kamitti galaa ayyar mangadi tikeetii kutuu barbaanneetu nuu didee kana dura akkatti kunnutti nuu ta'uu didee jedhan. Bilbilaniis namarraa fudhatanii innis ta'uu fididi. Akka ati gutteettu dogoggora qaba malee galchuu wallaallee miti naan jedhan achuma dhaabbadheen kan gaafa roobiin kute achuma dhaabbadheen PNR'n koodiin naa kennamutu jira achuma dhaabbadheen kute PNR'n kan biraa naa ergame ishi kan roobii kana itti naa gashiiti yoo kan roobii gale dogoggora koo miti yoo roobii galuu baate garuu akkaataa dogoggora isaati waan ta'eef baankii beetii biraatti hin deemee qarshii baafadhee dhaqeen kaffalaan jedheen ishedhanii kan gaafa roobii sana gaafa gashu qarshiin hin gala. Tikeetiin isaa mana harka jira. Kan gaafa roobii gallaan maaliin godha? Kan gaafa roobii fi sanyoo sanaa fi maaksanyoo sana hojii galuun qaba. Qidaamee hojii xumureera. Gaafan kana godhu maaliin godha? Qidaamee eeyyama xumurtaniittu wiixataaf kibxata hojii galuu qabdu turtanii. Wiixataaf kibxata hojii galuun qaba. Isa ka absentiidhuma naa godhanii eega ta'ee jedheedhuman kan roobii kute. Kan roobii kuttanii jechuudha. Eeyyee kan Silaasin sanbata galuuf turtani. Sanbata galee wiixataa fi gaafa kibxataa sana hojii irratti argamuu qaba. Isa sanarra dabarsee roobii kuteen ijaana dideef jechuudha. Roobii tikeettii sanan kute. Roobii tikeettii kunnee gaafa kibxataa irraan gahe. Oddoon ani hojjedhu sana immoo kwaayerii keessa reefuun itti dabalame kwaayerii keessa gaafa sanbata faarfatu yoo ta'e gaafa kibxataa adaar piroogiraamiitu jira. Adaarii bulu. Namni iddoo sanaa gurraacha caakkaatti galu akka namoota keenya miti. Iddoo isaan sagantaarra jiranitti nama 5 akkuma kanaa daasii buusanneetu jirra. Nama 5 xiyyiiteedhaan warqa ajjeesan. Guyyaa sana otoon gaafa sanbataa sana deemee jiraadhe gaafa kibxataa sana ani keessatti hin argama jechuudha. Waaqayyo kanarra na dabarsuudhaaf maal godhe? Tokko mucaan kun akka dhukkubsatu asitti dubbate. 2 sagantaan oddoon ani tikeettii kute sanarratti waaqayyo bira na dabarsee akka roobii deemu taasise. Roobii irra gaafa ga'u immoo ani roobii Finfinnee gaafa ga'u karaan iyyuu rakkoo qaba waan ta'eef eeyyama kee dabaladhuuti achuma ture hanga karaan nagaa uummatutti naan jedhanii kanatti iddoo kana ga'e waaqayyo waan kana hunda ennaanaa godhu baadiyyaa keessatti guddattan yoo ta'e namoonni shaklaa hojjetan shaklaa innaa harkaa dhoqqeen harkaa bibbicuutti hafte isheedhuma hafte xinnoo ishee walitti bobbocanii galiifaa waan bibbicuu ishee waanuma ta'e hojjetu. Waaqayyo nama tuffatamaa nama duubatti hafe achi darbee hojiin raajiin har'aa asitti dubbatame sagantaan har'aa asitti dubbatame faarsaan asitti dubbatame hundisaa anatu sin saammate anatu anaaf ta'e waaqayyo Akka keessa namanne waaqayyo faarsaanis raajiin asitti dubbatan tokkoon isaa hundisaa waan jireenyaan garasiittiin dhufedha waan ta'eef anaan galii ishee caccabduu walitti sassaabamte oddoo guddaatti na sassaabe na fide waaqayyo darbii deemi. Raajii faarsaan irra jedhamu anaaf darbii deemi. Silaa kaleessa deengadda duuf hin ture darbii deemi na jedha. akka keessa waaqayyo fammallee walitti rukutuudhaan Isaan asitti du'aan na barbaadu achittis du'aan na barbaadu. Achi jira achitti dhufe na eeggatu waaqayyo bira dabarseet as turii naan jedha. waaqayyo sama bara jalaa sibbaa akka keessa walitti rukutaa ammallee. Faarsaan irra faarfatame anaaf waan guddaa akka raajii guddaa tan fudhadhaa waaqayyoon baay'ee isaan galateeffadhaa eebbifamaa isaatii